waa'ee elitizimii Dr. Alamaayyoo kaasisanii fi waa'ee uummataa dubbachuun akka malee gaarii natti fakkaata. Akka amma haa dhageenye kanaa wajji waan walii hidhamuuf. Hawaasa tokko keessa ani baradheeraa, ani doktoraa, ani ogeessaa. Kanaafuu hawaasichi kun akka an barbaadetti deemuu qaba jedhanii namoonni baratan, namoonni ogummaa qaban warri akkasii yaadu jiru. In every society, elitist ideology jedhamanni kun. Nutu warra waa beeku, nutu warra waa barate waan ta'eef, waan hawaasni immoo akka keenyan barataniif beekumsa gahaa hin qabneef, waan beeknu hundumaa isaanii akeekna. Amma Jawaar yeroo dubbatu irra deddeebi'ee waan inni jiru dhageettan. Beekumsa qabnuun, beekamtii qabnuun, dhageettii qabnuun jedha. Waa'ee isaa haasa'a. This is how to influence and manipulate the mind of the public. Uf akka malee uf guddisanii hawaasichi beekaadhaa miti, beekamaadhaas miti. Nuti warri beekaan kuni isin gorsuudhaaf, yaada isin kennuudhaaf, karaa irra isin buusuudhaaf dandeettii gahaa nutu qabaa jecha indirectly cunqursaa barnoota keessan dominant ideology nuti isinii oli isin subjectii dhabe jedhu kanaan warri dabarsu warri barate hedduu jira. Kun ideology elitistootaati jedhama. Warra hawaasicha hawaasuma ofii wallaalatti ilaalu. And this is very damaging. Uummata tokko keessatti dimokiraasiin akka hin guddanne akka qancaru, walqixxummaan lammiilee akka hin guddanne akka qancaru, fedhiin sabaa fedhiin hawaasaa akka hin babal'anne akka hin beekamne wanni qancarsu ilaalcha akkanaa kana. So rakkoon kun Oromoo keessa jira? Baay'ee jira. Baay'ee. Gama tokkoon warra akkasii yaadu kanatu mirga uummataa saamee sagalee ofii qofa dhageessisuudhaan uummata irratti waan barbaade dhiibuu barbaada. Gama kaaniin hawaasa keessas jira. Hawaasni keenya akkuma hawaasaattuu ijoolleen keenya barataniiru, ilmaan keenya bebbeekoodha, isaantu nuun deema jedhee waan yaaduuf waan namni Oromoo barate jedhamu digrii qabu hundumaa sirriidha jedhee irraa fudhata jechaadha. They don't even understand hawaasni keenya laalaan jiru. Wanni kun mirga isaati irratti dhiibbaa akka inni qabu, hegeree isaati irratti miidhaa akka inni qabu laalaan jiru. So uummanni yaada kana ni keessummeessa taanaan mirgi uummataa ni hacuucama jechaadha. Maaliif? Warri eliitis baargeen jedhama Jawaar yeroo hedduu irra deddeebi'ee kan dubbatu maal? Eliitiin waa lama irratti baargeen yoo godhan furmaanni dhufaadha. Eliitii jechaan warra aangoodhaan mala jechaadha, warra beekumsa harkaa qabu. So waa lama maa inni sun aangoodhaa fi waa'ee qabeenyaa irratti akkamitti akka hiratanii yoo walii galan the whole thing is done. Kuni mirga uummata Oromoo saameera already. Jechi kun yaadni kun nuti warri waa beeknu, warri dhageettii qabnu, warri beekumsa qabnu isinii murteessina. Aangoo akkamitti akka hirannus, diinagdeen akka hirannus nutu murteessaa jechuudha. Kan nuti barbaannu garuu isa kana miti. Lammiin Oromoo hundi beekaanis, wallaalaanis, jaarsis, dargaggeessis, dubartiinis, dhiirris, qeesiinis, sheekiinis namni hundumtuu sagalee isaatiin waan uummata Oromootiif ni tola jedhee yaadu akka kennu. So inni elitist ideologiin kun durumayyuu sirna dimokiraasii, sirna walqixxummaa faallaa waan dhaabbatu jechaadha. Hawaasa Oromoo keessatti akka walqixxummaan hin dhufne some class guruppii wahii ka baay'ee beekaadha ofiin jedhu uummataa ol, uummanni immoo isaa gadi callisee waan isa hordofu jechaadha. Yaada amma duratti obboleettiin keenya kennituu fi Siwiidin keessatti waan ta'e, Niizerlaandi keessatti waan ta'e yoo ilaaltan wanni Jawaar haasa'uu fi wanni uummanni haasa'u wal faallaa jiran. Uummanni kun Itoophiyaa tortortu, Itoophiyaa bututti, Itoophiyaa gootota Oromoo nyaatti, Itoophiyaa akkasii wajji keessa jiraadhu nuun jettaa kun nu biratti fudhataman qabu jechaanii jira. Inni ammoo lakkii ani beekaadhaa, beekamtii qabuun, beekumsa qabuun anatu iyyuu isinitti maa Itoophiyaan isinii toltii fudhadhaa jechaa jira. Sukureejjummaa jechaadha isinumaan beektanii jedha jechaadha cinaadhaan. This is very wrong. Yaanni akkanaa kun matammaansaa farra bilisummaati. Farra dimokiraasiiti, farra walqixxummaati, farra mirga uummataati jechaadha. Oromoon mirga isaa namoota dhuunfaa, namoota hagoo probably uummata keenya keessatti persentii 10 hin geenneef mirgi isaa gadhiisuu hin qabu jechuudha. Sabni harki 90 kan hin baramne jedhannee tuffatamu kun mirga isaatiif falmachuun akka malee barbaachisaadha. Wanti obboleettiin jettumaan alaabaan nuti qabannee deemaa jirru tun mallattooleen bilisummaa nuti harkaa qabnu kun Itoophiyaadhaaf ka ijaaramteeti miti. Itoophiyaan diigamtee jirti dhugaasiiti. Itoophiyaan diigamuu isiitiif mallattoon isaa guddaan maaliin? Ethiopia was created by Abyssinians
Tigreedhaa fi Amaaratu Itoophiyaa harka qabatee uummatoota kibbaa kana hundumayyuu akka ofii barbaadanii dhiitanii bulchaa turan. So the core of Ethiopia is already disintegrated. Har'a Amaaraa fi Tigreen fuulaan walii gargaltee wal dubbisuu hin dandeettu. Itoophiyaa diigamtee already lafa dhoofte kan sabni Oromoo mootuyyuu humnaa nurratti ijaaramte nurraa ka'uu qabdi jedhu namni Oromoo tokko jaarraa kana keessatti maqaa waaqoo guutuu dhahaa, maqaa jaarraa abbaa gadaa dhahaa, maqaa baaroo dhahaa, maqaa elemoo qilxuu dhahaa, maqaa nadhii gammadaa dhahaa, maqaa maammoo mazammir dhahaa isin irratti ijaara gaafa jedhu faallaa wareegamtoota kanaati jechaadha. Jarri kunniin tokkoon isaaniitu Itoophiyaa isinitti ijaarraa isin irratti tiksinaa jedhanii dubbatanii hin beekan. Gootota Oromoo ka Oromiyaaf qabsaan, ka walabummaaf qabsaan, ka bilisummaaf qabsaan faallaa deemuudha jechaadha. So hawaasni keenya gaafiin isaa akka ta'uu qabu maayini aboo obboleessoo waggaa 150 guutuu wanni nu wareegamnuuf bara durirraa kaasee hagarraatitti harkii wanni nu cirameef harmii wanni nu cirameef wanni murruq nu godhaniif haga har'aatu Itoophiyaa tana sirratti tiksina jedhaniiti. Yaanni ati jettu kun yaaduma Minilikiin tokko. Kan ati jechaa jirtuu fi kan Minilik garaagarummaansaa adeemsa qofa ta'uu danda'a. Ati waa'ee dimokiraasii, waa'ee nagaa halallabaa deemta, inni immoo qawweedhaan nu hidhee nu ajjeese garuu Itoophiyaan adeemtu sun addeen tokkuma. Haga ammaas nu nyaataa jirti. Haa caalu sibiraa nyaattee simo bira. Ati dhiiga haa caaluu baaftamoo. Akkuma Abiyyi Itoophiyaan duratti tiksuuf deemta kan jedhu uummanni keenya gaafachuu qaba jechaadha. So implication Itoophiyaa tiksuu immoo maal akka ta'e uummanni keenya sirriitti hubachuu qaba. Maal jechaadha Itoophiyaan tiksina jechaan haa jennuuti. Itoophiyaan yoo tikfamte ijoolleen Oromoo kan har'a qabsaa'aa jiran carraan isaanii maali? Itoophiyaa tiksuuf kan duraa nama Oromoo kafalmatu qawwee hiikkachiisuu qabda. Nama bilisummaadhaaf qabsaa'u nama Oromiyaa argamsiisa jedhu Itoophiyaan sun yoo inni hidhatee falmata ta'e itti fufuu hin dandeettu. Yoo falmatee walabummaa Oromiyaa akka fudhu ta'e. Kanaaf inni dura karaa nagahaatiin inni deemna jedhu kun maa inni within the Ethiopian framework waraanni lamaa sadii biyya keessa jiraachuu hin danda'u kan jedhu dhufa boodarra. Second stage isaa maal inni waraana lama Itoophiyaan jiraachaa lama qabaachuu hin dandeettu. Woboon akkuma bara 2018 jechamaa ture san qawwee hiikkachuu qabda. Achuma dura yoo toon gahin immoo haasaa amma Jawaar haasoo irraa akka dhageenyu taate iddoon ofiisiin illee jennu wal fakkaatu qabaachuun mala. Ani warra hidhatu hundumaan deeggaruu jedha. Mootummaa waan ta'eef hidhachuu mirga qaba yoo maraa. Right? Mootummaadhaaf mirga kennitee kan ati falmaa jirtu by indirectly warra mootummaadhaan falmu kan hidhatu jechaadha. Isaantuyyuu biyya tokko keessatti waraanni lama waan jiraachuu hin malleef hiikkachuu qaba akka jechuuti. Saba keenya maal jechaa jira Jawaar afaan baasee ani lamaan isaaniitu hin deeggaruu jedha. Sabni kun woboo yoo hin deeggaru ta'e woboon maal ta'uuf deemaadha amma gaafiin guddaan. Jawaar okkee kun yaada kan keetii nuu galeera. Garuu immoo ati woboo sin deeggaru jetteerta woboon hidhachuun barbaachisu Oromoon hidhachuun barbaachisu hin jirta. Sabni kun yoo hidhatin immoo maal ta'uuf deemaa kan jedhu gaafii kana deebisuu qaba. So indirectly messaging dabraa jiru maalin warri woboo deeggaraa jirtan warri mallaqa keessan baaftan warri achi keessatti gurmooftanii ijaaramuuf deemtan lola fidaa jirtu isinillee lola oofaa jirtu waan ta'eef warri lola mallaqa baastanis mallaqan baasinaa warri achi keessatti hidhachuuf deemtanis daktanitti makamni hin hidhatinaa jechaadha. Maaliif sababaansa Itoophiyaa san itti fufsiisanii jiraachisuudhaaf Oromoo akka hin hidhanne goosisuun dirqama jechaadha. Otherwise you cannot keep Ethiopia intact. So inni kun dhokatee waan deemaa jiru. Maseejii dhokatee uummata keenya akka inni hin hidhanne taasisaa jiru jechaadha. OFC'n akka jaarmaatitti ibsuu qaba dhimma kana. Is OFC against uummanni Oromoo mallaqa isaa baasee akka woboon deeggarree fedhii qaba. OFC'n jiddugala dhaabateetumaan Itoophiyaa tiksuudhaaf nurratti akka mallaqni guuramne barbaada. Akka Oromoon hin hidhanne barbaada. Akka Oromoon itti makamne barbaada. Akka jaarmaatti. Moo yaadni kun yaaduma Jawaar kan jedhu ifa ta'aa dhufuu qaba jechaadha. Maaliif jaarmaa kanaa fi abaa'oon yeroo ammaatitti hojii hojjenna jedhanii waliigaltee jira, wal hubannoo jira, walit dhiyeenna jira. Akkuma duratti Dr. Amayyoon jedhe bara dheeraadhaaf Profeesar Mararaani warra Abashaa kanaa wajjin hojjechuu yaalee akkuma Jawaarii keenya ofirraa ari'an isallee ari'aniiru. Today Marara is probably one of the best nationalists. Obboleen Colataa fa'aa ramma isa wayya. Obboleen Colataa fa'aa wajjin wal falmaa turaniiru. Garuu immoo namni irra baay'ee wayyaa tahee qulqullaahee gama Oromootti as maxxane humna cunqursaa jalatti kagaluu dide Mararaadha. Marara is much better than namoota inni wal falmaa ture. Even Galaasaa Dilbootuyyuu alaabaa Itoophiyaatiin maramee du'e. Nuti bara san warra wal falmaa ture keessa. So haqxi jirtu maayin
Itoophiyaan Dr. Mararaa Professor Mararaa kan bara durii Oromoota naashinaalistii wajjin wal falmaa ture dhiibdee tahuu fi dibdee jennaan innis Oromootti galeera. I don't think kana booda inni waan achi deemu natti fakkaata. Jawaariin keenya haarawaa yaalaa jira yoo ta'e Professor Mararaa irraayyuu barachuu qaba jedhee yaadaan. Isuma irraayyuu dhagahe. So kanaaf karaan kun deemsisuun deemu. OFC'n mataan isaatu uf sakatta'uu qaba. OFC'n yaada OPDOtiin deemaa jira moo dhugaadhaan yaada liberaal ta'e kan uummanni Oromoo mirga isaa haa murteeffatuun deemuu qaba jedhu inni uf gaafachuu qaba OFC'n mataan isaa. In kabajaa mirga Oromoo, mirga saba Oromoo, mirga hiree murteeffannaa kabajamoo elites bargeeniidhaan yoo nu filamne yoo aangoo qabanne yoo nuti akka itti diinagdee fi mallaqni aangoo wajji hiramtu yoo nuti murteeffanne elitii warra biraatii wajjin ni gaha jedhee amana. We want to know the stand of OFC on this. Maaliif yoo akkuma jaarmoota Habashaa akkuma jaarmoota warra cunqursaa biyya kana keessatti aangoo qabannee nu gaha jechaa qofaan ka ta'u taate fudhataman qabaatu jaalannis jaarmachummaan akka jaarmaatitti. So dubbiin guddoon maalin akka amma argaa jirrutti adeemsi maqaa OFCtiin Jawaar deemaa jiru faallaa fedhii uummata Oromooti. Uummannis immoo faallaa ta'uu itti maara. Alaabaan inni jala taa'us alaabaa birmadummaati, alaabaa walabummaati, alaabaa bilisummaati. Kan hawwiin Oromoo keessaan calaqqiftu. Sabni maal gaafachuu qaba? Aboo nuti alaabaa kana jalatti beeknee wallaallee iyyuu akka keetis beekaa ta'uu dhabnu beekamtiillee dhabnu wanni dhumneef kaayyoon nuti barbaanne tanaa. Kanatti nutti himaa jirtu immoo kaayyoo alaabaa tanaatiin wal faallaa jira. Maaliif yaada faallaa ta'e kan nuti irratti hin dhumin kan nuti wareegaminiif Itoophiyaadhaaf takkaa duuneen beeknu kaayyoo teenne keessan turre maaliif isiin irratti tiksuu barbaadde? What is your personal interest? Maaliif akka nama tokkootti akka dhuunfaatitti fedhiin kun si keessatti uumamuu danda'e? Aangoo hirachuudha qofa moo waan biraatu keessa jiru jedhanii hawaasni sirriitti gaafachuu qaba. And uummanni keenya hayyamuun qabu namoota elitist ideologiidhaan uummata kana hacuucanii isa yaabbatanii deemuu barbaadan namaaf. It can be anybody. Jawaariin ta'uu danda'a, Marroo ta'uu danda'a, Professor Mararaa ta'uu danda'a, Daabbo Daawud Ibsaa ta'uu danda'a, Dr. Alamaayyoo ta'uu danda'a, Ana ta'uu danda'a, Dr. Hambisaa ta'uu danda'a. Mirgi saba keenyaa lammiin marti walqixa ta'ee murtaa'a malee warri waa beekna jedhu qofti kilaasmeetiin hiriyyoonni qofti waa waliin murteessan ta'uu qabu jechaadha. Waan Dr. Alamaayyoon kaasa keessaa tokko guddaan kan itti dabaluu barbaadu yaada Jawaar kana eliitiin Oromoo harki caalaa beekaayii kan jedhu. Yes, ni beeka. Namoonni waan Oromoo keessatti hirmaatan, namoonni siyaasa Oromoo keessatti hirmaatan harki caalaan isaanii ni beekan. Garuu uummanni beekaa? Uummanni bal'aan hin beeku. Maaliif uummatuma sadarkama eliitiitti ukkaamamee du'e. Fakkeenya tokko isinii kenna. Yeroo OLC'n ijaaramu OLC'n otoo hin ijaaramin dura wal dhabbii ture. Namoota OLC ijaaruu fi wajjin calqaban. Fakkeenyaaf Jawaar, Professor Isqeel, Professor Jaalataa, Dr. Gammachuu Olaanaa, hoogganaa Evangelishaa Oromoo Church, namoota adda addaa kan waan kan hojjetaa turan ture. Ani warra manguddoo dubbii kana ilaalaa ture keessa jira. Tokko ana Professor Muhammad Hassan, Abbaa Hassan, ammallee isaan PP ta'aniiru. Obbo Ibrahim Germany rabbi rahmata isaa godhu inni addunyaa kanarraa galeera. Obbo Abarraa Tafarraa Aadde Iftuu yookaan Birhaanee Kabbada nam jaha taane dubbii kana ilaalaa turre. Kuni otoo OPDO aangootti hin fidin jechaadha. Dubbii sana gaafa laallu OLC'n akkuma isin jedhe taaktikaalii Jawaarfaati OPDO'n aangootti dhufuu qabdi waan jechaa turaniif barruun barreeffame irratti wal dhaban. Barruu barreeffame the basic concept background irratti jechaadha. Otoo OLC'n walgahiin sun hin ta'in dura jechaadha. Nam jahaan waan kana taa'ati laalaa fixaanuun jedhanii Professor Jaalataa walitti yaame nama 25 ture 25 keessa nam jahaan kana filatanii dubbii ilaalaa ture. Maaltu ta'e wal dhabbiin waan sanii san keessatti guddoonsaa. Haqxee qabsoo Oromoo maal irratti ijaaramti irratti wal dhabbiin dhufe. Hundeen qabsoo Oromoo what is the basic cause of the Oromo struggle? Basic cause in hundee qabsoo Oromoo sirna kolonializimiitti Oromiyaa irratti ijaarame. Sirna kolonializimii ijaarame kan ammoo sabni Oromoo ofii isaatiin mirga isaa murteeffatee haa walabummaas barbaadu haa filatu Itoophiyaa dimokiraatii keessaas jiraatu haa filatu kan jedhu kanarraa ka'uu qabnaa yoo jedhamu lakkii kan jedhu ta'e jechaadha. Guruppiin biroo nuti Amaaraa wajjin Oromaaraa waan jedhu uumuu barbaanna waan ta'eef Oromaaraa kan ammoo walii tumsuudhaaf yoo nuti waa'ee kolonaayizeeshinii haasofne Amaarri ni gaddaa irrifataan wajji walii nu tumsu
kanaaf achirraa ka'uu hin dandeenyu beezik baakgiraawundi kanarraa ka'uu hin dandeenyu kan jedhu falmii dhiyeessan. Ani manguddoo warra dubbii kana ilaalaa ture keessaa tokko. Konsepti peeparii isaanii irraa fuuneet nutti ergaati hundumti keenyan ilaalla. Walfammiin keessan kana ta'ee ta'uu dhabuu hin beeknu. Haa arginu haa laallu jennee irraa fuunee dubbisne. It was like that. So maaltu ta'e? Warri Oromiyaan karaa walabummaa san deemuu hin qabnu jedhu gruppiin Jawaar jechaadha. Indidan konseptii Oromiyaan koloniyaalizimii keessa jirtu kana. Maaltu jira? Amma sadarkaa amma jirurraa qofa kaanee barreessina malee isa waggaa durii yoo barreessine Amaarilleen fudhatu Tigree keessayyuu nama nuti rifachiisuun barbaanne jira. Bara 2000 warraaqsa gincii irraa ka'uun nurra jira. Warraaqsa gincii kadhalche seenaa saba Oromooti. Waggaa 150 deemu kana. Haarawaa isa godhuun isinirra jiru. Qabsoon qeerroo kun hundumtuu qabsoo keessaa dhalate jedhamee manguddoonni konseptii baakgiraawundi isaa ka dur kanatti deebisaa jennaan didanii akka malee ta'e. So basically OLC gaafa namni walitti dhufu warri manguddoota bakka san dhaqnee dubbii kana gadi qabbaneessine boodarra akka namni keenya walii galu goona jennee ani warra dhaqe keessaa tokko. Yoo dhaqnu waraqaan bakka sanitti dhiyaate Itoophiyaa irraa haasa'a. Oromiyaan maqumaaf keessa galte jechaadha. The whole public uummanni achi dhufe guutuun dallanee kuni Oromiyaa Itoophiyaa keessatti ilaala waan ta'eef nuuf fudhataman qabu jedhamee namni sagal itti ramadamee waraqaadhaan sunniin hedduun isaanii akka wayyeeffamu boodarra taasisan jechaadha. So basically projectiin OLC maal ture? Oromoo OPDO fudhachiisu ture. Kanatuyyuu OPDO'n akka fudhatama barbaaddu waan barbaadamuuf sabboontota Oromoo keessattuyyuu gama ABO'tiin jiru dhiibamanii akka isaan bakka sanitti hirmaanne. Erga dhiibamaniin booda immoo achirratti walaloon dubbifamaa ture kan sanii wajji walidhamu kan ABO arrabsu ture jechaadha. Rakkoo kana hawaasni keenya ni beeka hin beeku. Maaliif hin beekne? Yeroo nama mobilaayizi godhamu naannotti, amantitti, gosatti hirkisaniit bifa jibbaa of keessaa qabuun jechaadha. Wallagga Arsii waan jibbuuf, Arsii Wallagga waan jibbuuf, Harargeen Arsii waan jibbuuf, Islaamni Kiristaana waan jibbuuf, Kiristaanni Islaama waan jibbu jedhu kanaan harka lafa jalaatiin duudaan akka malee baay'ee manipulated waan ta'eef hawaasichi otoo dhugaa jirtu hin hubatin tooftaa siyaasaa, tooftaa maashineeshinii akka maleetiin OLC'n meeshaa OPDO taatee nutti as baate jechaadha. Har'a OLC namoonni gargariin akka waan significant achievement akkasitti haasa'a. But it was not. Dubbii tana laallee warri manguddoodhaa gaafa dubbii arginu. Qabsoon Oromoo faallaa deemaa jirti kaayoo fi fedhii hawaasa Oromootiin gaafa jedhu gaafa dhumarratti arginu. Profeesar Muhammad waan jedhan qaban. Lubbuun jiru gaafatamuu danda'u. Jara keenya rakkoon keenya ganaa hedduu. He was hopeless. He was really hopeless. Akka malee gadde. Warri manguddoo kun hundumtuu jara keenya koottaa gadi baanee uummata keenyaaf haa ibsinu jedhee an baay'ee dhiibbaa godhee ture. Manguddoonni keenya akkuma beektan namni waan nama arrabsuuf ijoolleen illee waan nama arrabsituuf arraba waan sodaataniif ni didan. But the consequence of it wanni har'a nuti gatii itti baasaa jirru kun dogoggora yeroo san dhalate jechaadha. Dogoggora hawaasni keenya hubannoo gahaa qabaachuu dhabuurraa OPDO aangomsuu santu har'a Oromoon akka dhumtu taasisaa jira jechaadha. OPDO'n aangomtee maal taate? Uummata keenya ajjeesutti, nafxanyaaf ergamutti, kunoo Jawaariin faayyuu midhaatti galchuu ta'e jechaadha. So, elitist idea santu kana fidi jechuu barbaadeeti. Nutu beeka, sabni homaan beeku. Kanaafuu waan hundumayyuu sabarraa haguugnee dhoksinee bakka barbaanne ni geenna yaanni jedhu kun rakkoodhuma akka amma itti fufuu itti amma harkaa qabnu kana fida malee waan biraan fidu. Faallaa sabaa deemuun ammoo eessa nama geessa? Abiyyi irraa barachuudha. Faallaa saba Oromoo deemuun Abiyyiin hallayyaa galcheera. Faallaa sabaa deemuun eessa nama geessa? Obbo Leencoo irraa barachuudha. Obbo Leencoon bakka biraa dhaquu dhiisi Wallaggaan lafatti dhalatan dhaquu hin danda'an. Why? He is hated. Sabni kaayyoo inni deemuun kana waan hin qabneef sabni dasa dhagahuu hin danda'u. Namni irraa fudhatu hin jiru. Maatii ofii dhaqanii gaafachuu hin danda'an. Jawaariin keenya yaadni inni deemuun yaadeennuuti. Yaada Obbo Leencooti. Dhumti isaa maal ta'uu deema yoo akkanatti itti fufe bakkuma Obbo Leencoo kana ta'a jechaadha. He will not go more than that. Yoo immoo karaa saba uummata Oromoo deebi'ee Itoophiyaa jedhu kana kan nutti faarsu kan ofirraa dhiise. Oromoo sodaachisu yoo dhiise. Obbo Leencoon waggaa 25 guutuu 2095 irraa kaasee haga irraa waggaa 27 in fact. Oromoo sodaachisuu malee waan isaan haasa'an kan biroo argeen beeku. Bilisummaan dhufuu hin dandeettu, uf danda'uu hin dandeettanii namni hundi si waraanaa ji'oopolitiksiin hamaadha. Sodaachisuudha fear mongering. Sodaachisanii dhumarratti maal jedhuun wama lama qofa ajandaan isaanii. Tokko sodaachisuu lammaffaa immoo kana keessaa bahuudhaaf nagaa qofa isin baasa jechuudha. Hin hidhatina.
Two messages only. Sodaachisu, diinagdeen sodaachisu, hawaasummaan sodaachisu, aadaan sodaachisu, eega sodaachisaniin booda hayaa sodaa kana keessaa bahuuf karaa nagaa deemu sirra. Karaa nagaa jechaan ammoo atin hidhatin waan namni siin jedhe fudhadhu jechaadha. Kun tufameera. Ajandaan kun tufamuusaa Jawaariin keenya otoo hubatee gaariidha. Ajandaan kun tufamuusaa KFO'n otoo hubatee gaariidha. Yoo kanan hubatan ta'e isaantu sabaan tufamuuf deema jechaadha. So dubbiin guddoon maalinni elitist ideologiin ummata Oromoo waan hin baafneef warri ummata Oromoo ni hoogganna jettan anatu beekaadha, anatu beekamaadha, anatu beekamtii dhageettii guddaa qabaa na dhagaa jechuun hafee sabni Oromoo beekaadha, an saba kana dhagahuu qabaa. Isa jedhu kanarratti hundaa'uun baay'ee barbaachisaadha. In modern politics warri akka biyya Ameerikaa warri gurguddate kun public poll, public survey waan jedhu jira. Otoo imaammata tokkoon baasin paartiin tokko imaammata ofaa paalisii baafachuudhaaf they listen to the people. Nuyi kanaayyuu nuyi warra baqataa biyya kana dhufe waa'ee biyya Oromoo nutti himaan hin jedhan. Imaammanni keenya waa'ee biyya keessanii akka isin irratti hundaa'u isinirraa dhaga'uun nurra jira. You are the experts of your problem. Isintu waan beekeessan beeka waan ta'eef nutti himaan hin jedhan. Nuyi kanaayyuu jecha. Nuyi biyya isaanii keessatti guddatin ka seenaa wal fakkaatu waliin hin qabne warri biyya kana poolisii isaanii imaammata isaanii baafachuuf nu gaafatan. Kan Oromoo immoo an sin gaafadhu ani beekaadha fudhadhu na jibbitu na jibbi. It doesn't work. So kanaafi elitist ideologiin kun akka malee hawaasa keenya keessatti hawaasnis waan kunuunsaa jiruuf kana kunuunsuu keessaa uummannis bahuu qaba. Namoonni immoo akkasitti of yaadanii humnaan faallaa fedhii hawaasaa deeman bakka takkayyuu waan hin geenneef dhaabbachuun uummata dhaggeeffachuun fedhii uummataa irratti hirkachuun akka malee barbaachisaadha. Kana godhuun danda'an taanaan karaarraa maquu qaban. Yoo fedhii uummataa hordofuu hin dandeenye ta'e yoo daldala siyaasaatii fi nama biraa gammachiifnee as keessatti diinagdee fi aangoo qoodamna akkuma jedhan kana saniif gadeeman ta'e we don't want them. They don't represent us. Yaada uummataa yaada sabaa bakka hin bu'an waan ta'eef barbaadamaa miti jechaadha, barbaachisamaa miti. Kun dhimma daldala diinagdeetii fi beekamtii mataa ofii beekamtii diinagdeetitti deebi'a jechaadha gaafsan. Fedhii hawaasaatii gadi bu'ee. Kana taanaan immoo hawaasni nama hundumaa adabuu qaba. Nama hundumaa adabee waan ofii fedhu itti mee aboo obboleessoo nuti kana barbaanna obboleetti kana barbaanna. Kana achi sirraa fudhannu jechuu qaba. Haala amma jirru keessatti wanni amma deemaa jiru kan furmaanni isaa tokko guddaan dura Oromoon of keessa waliin marachuu qaba. Gadi baanee hundumti namaa gamaa gamanaa walitti akkanatti wacuurra KFO'n dhugaadhaan fedhii uummata Oromoo Oromoota biroo wajjin hojjechuu fedhii qaba taanaan ABO'dhaan wajjin tumsa qaba jedheera. Ijoolleen WBO'dhaan baadiyyaa keessatti lubbuu isii kennaa jirti. Hawaasni keenya qawweedhaan tummaa jira. Dura Oromoon mana keessa gattaa'ee imaammata waloo baafachuu qaba jechaadha. Imaammata wal faallessu ka uummata keenya gargar baasu. Riil dhugaan isin jedhamma samarii kana keessa sabni kun biyya alaatti hiriiran bahamuun bahuun amma baay'ee yaaddoo guddoo nutti ta'eera. Waay hawaasa wal falmisiisanii namni gamaa gamana dhaabbatee ija keessa wal laalaa jira. Jarri keenya immoo Jawaar Faatis warri biyya alaa dhufe akka Iskindir deemaa gadi baa uummata kanaan hiriira deemaa jedhaan jiran. Did you hear that? Jawaarii uummata keenyatti hiriira bahaa deemaa biyyi falmaa jedhu dhageettaniirtu. Iskindir garuu gochaa jira. So maal barbaachisa? Uummata kana tokko ta'ee akka inni falmatu akka inni waliin deemu wal mariin deemamuu qaba. Wanni KFO'n kophaa isaatti nuuf fiduu danda'u hin jiru. WBO'nis ABO'nis waltajjii tokko irratti KFO'nis arginee wajjin mari'atanii tooftaan waloo kan nuti akka sabaatitti hin deemnu ka saba keenya gargar hin qoonne ka saba keenya hiraarsa keessa hin galche ka sababa keenya nu uummanni keenya waliin falmine maal ta'uu qaba jedhanii mariidhaan gadi bahuu qaban malee namni hundumtuu gamaa gamanaa uummata kana gargar yaasuudhaaf boconuudhaaf deema taanaan ofii beekamtiidhaa fi beekumsa diinagdee sassaabuudhaaf saba hawaasarraa nun baasu. So karaan qajeelli sagalee tokkoon uummatatti gadi bahuudhaa adeemsi amma deemamaa jiru kun riili dhaabbachuu qaba. I suspect akka amma deemamu kana yoo deemame obbo Baqqalaa Garbaallee carraadhuma obbo Leencootu eeggata jedhee yaadaan. I don't think he can visit the western part of Oromia today. Why? Saba dhumaa jiru kanarraa isaanii dubbatu arginu jechaadha. Abiyyi wajjin akka araaramnu akka walitti tollu nutti haasa'uuf deemu jechaadha. Kana keessa bahuudhaaf fedhii sabaa kabajuun daangaa malee barbaachisaadha. KFO'dhaaf dhaamsi kiyya akka jaarmaatitti hooggantoonni KFO biyya alaa deeman kan isin bakka isin bu'anii dubbataa jiran fedhii hawaasa Oromootiin faallaa yoo kadhaabbatan taate hawaasa keessaa tufamtanii baatu. Uf keessatti wal gorsaa, uf keessatti wal dhagahaa, jaarmoota Oromoo wajjin mari'adhaa, ABO wajjin mari'adhaa, WBO wajjin mari'adhaa.
in whatever way you do faallaa waboo dhaabannaan keessattuu tufamuun keessan shakkii takka malee. Uummanni kun hidhatee falmachuu barbaada. Uummanni kun hidhatee uf ittisuu barbaada. Ni humna nafxanyaa bakka maraan hidhatu. Warra biraa warra kaabaa hidhate kan hundumaa argaa Oromoon hin hidhatiniin waan nun baafneef. I think it will be your end yoo ka ofin qajeelfatin kan jedhu fayyaa